sogi dia miti Omar sir tidak meju wani ya udah tiba kau sogi dia mau baik hal tidak kata. Ammo. Ya? Ammo. نعم Buya kau sana cimpa ya guru pacipar. Gara sana bayi terus tinggal di desa dia cimpa tiba. Karena mana baru kau sana itu. Ibu aku dia karena aku dia asuman. Karena tu bayi. Mari. Ikut apa? Negara ni. Apa tu? Negara ni. Kubani intala ko Eh. narra fo ati lagi lalte dudube ko Jadi enggak salam. dudube ko jir tinggal illalin Ammo kanam. illalin jadana Kita lagi berarti. nam fit abi sinja chayra na isi sinja abar gurba kana anu maliki gal chanja abar gurbani kuno inta adati shai ugayer ji mana sana kuno argen ke anuma isterti ko kan moga sanan hada barat de chura haddan tumura yechu Ashe. haddan buasa agarsiisan siin jedha bara akkana godhee asiin ispoortii amma waan sitti himu Eh. Amma maal godhu yaataati. amma waan ani sitti himu qofa Eh. natti himu Singgaga. dubartii Eh. bakka qabdhaa'uu qaba barbaada jechuun lubbuu baasu moo awwala garuu awwala qoy ispoortii koo treeningii gochuun qaba maaliif beektaa qaama kileedee ho'ifachuun qaba ishee haayi Amma kana godhu. Yaa. uy callumeedhi gurbattiin ilaaluun siin jedhaa barnatu bira deemaan jira beekaa amma Amma ija kooti ilaalu meeshaa irratti. Akkatti dhooftu. akkatti dha'umoo Eh. Atti argisiisi. lakka gurbattiin annaqan Yeroo ma jalqabatti waa jedha. Eh. Yaa. gurbattiin hamma ati gurbattiin kunnooti ati kunnooti annaqan siin jedhaa bar Ilma dhaita. annaqan siin Ilma jedhaa dhaita. Ilma dhaita. Ilma dhaita. Turi. Qaamoo ifachuu qaba. Qaamoo ifachuu. Akkatti dhooftu waa laafu. Qoy. Gurbattii wal argannee. Akkas jettaan. Akkas Wal jettaan. argan. Akkas jettaan. Yeroo na wal argannee. Akka dheengaddaa kophaa miti jettaan. Eh? Wajjin jirra waan ta'eef akka dheengaddaa kophaa miti. Kophaa miti. Nama lamaan jirra. Angkufti nanggaan siin jedhama. Lala wal Walaaf ifta malee wal. angkufti nanggaa. Inni wal dhaqe. Wal argannee. Lan agaatis nannaa agaatis. Irree kee kana laa. Kanaan. Alaa. Mee jira. Irree kee kana laa. Mana baaftee akka tokkicha dhooftuu dura jeefu. Qoy. Natti hin ta'i waggaa sadii siin jedhama. Nyaanne hin dhumne. Otoo nyaanti osoo hin dhugin na jedhe. Himaayit. Deebiidha. Qopheeffadhu. Nyaanni jedhe. Akkaataa itti beekna hin jedhama. Yeroo meeqa hojjechaa? Qoy. Abbaa! Sadi qofa nuute. Sadii. Irree isa kanaa deeggaree uwwiree. Ati lakkooftu sirriitti. Irree isa kanaa deeggaree uwwiree. Laali boo. Sadii miti nama sagalin jettu. Sagal buute. Gurbaan kun chaappi sagal bu'ee jettu. Dhattee sadii bu'ee jechuufi. Amma sagal sii jedhee naa yoo Sagal. uffite hoo. Yoo itti achitti uffitee nu guchiiftee. Walika. Ika beeka. Minna eeka gurbatti. Amma waan si gaafadhu qofa irratti. Waan si gaafadhu qofa irratti. Amma eessa dha'u? Amma jechuun Amma gurbaa argisiisu maqaa teessuma ammaa kana. kunnoon siin jedha bar kunnoochi siin jedha bar. Argaa taamti. Intaarti kunnoo shaayii dhugaarti. Bakka ammaa kana goota yeroo malee. Gurbaan sun immoo hamtuudhe.
Uteetami. Kam. Cimaadha kun. Ha? Cimaadha kun. Maagaa jechuun. Tokko mooftee jeessa. Amma waan si gaafadha. Amma kana godhe. Amma waan si gaafadha jedhama. Gurbaa kana tokkichaan lubbuu baasu moo jechuun ni kun Grand Boor jedhama. Kan biqiluu of taa'anii fakkeenyaaf. Grand Boor jedhama. Grand Boor jedhama jechuudha. Akkana. Jechuun nama bara. Diqqoodha. Ni kuflee bara. Istaayilii hojjechaanii. Istaayilii ispoortichaati bara. Akkana maqaa achuma. Okay, amma akkana godhi alaamaatti maqaa. Hin ajjeessu ilaa. Lubbuu isaas keessatti hambiftu. Hin ajjeeftu si. Achumatti moo? Achumatti caccabsite. Achumatti baasu? Achumatti hin caccabsite mara lubbuun baaftu. Ilaa. Hin ajjeeftu akka inni hin duune. Akka inni hin fayyine. Ilaa. Inuma katakkattaa siin jedhe laalaa inuma katakkattaa jechuudha. Inuma katakkattaa. Sana maaltu baay'ee sana si keessa si. Tokkoon gahaa jira bara. Yoon immoo jabaate anuyyuu si bira jira. Waggaa sadii bara geessi jira bara. Waggaa sadii. Akkam akka waggaa. Waggaa sadii si. Lafa laitee haala si. Beer. Beer natti mul'atan abbichi. Nama meeqa ta'e? Gurbaani beer. Natti mul'atu gurbaani. Nama shan argaa jira. Fuuldura koo. Eenyu jedhu kun? Shaansii bituu hin deeme maal. Maal? Argitee? Argitee? Kanattan si beeka. Nama meeqa bitee kaa? Gas dhugoon bishaan. Nama meeqa dhugoon? Waay. Yaa baaboo ta'uu dandeenya. Laa isii mukaa miti. Bar laal. Nadhahee maa gurbichi. Noo. Bishaan hin taa'isee jira bishaan. Ati nama cimaa akkanaati daa. Ati nama jabaa akkanaati. Lechuun. Dhahiisa akkamiin dheebeta. Isa sila sitti dura sitti beesa. Inuu mangalaafatee jedhama. Jikees miidhameera amma ilaamee. Inni akkasumatti. Kun ispoortii dursa dalaguuti bara. Ho'ifannaa inni ho'ifadhu inni tokkotti hidhahuun jira gurbicha. Bakka inni bu'e. Asallee bishaan siifan fide. Cimaa hirtaa. Akkasii gurbaa. Kanadha. Chaayinaalii keenya irratti argamtan baay'ee keessan koomediiwwan isin darban jechuudha. Kan kanneen kana gaditti argaman yeroo akkana viidiyoo kana xumurtanii jechuudha. Haala kanaan tuqxanii kaanis argachuu dandeessu jechuudha. Hamma fakkeenyaaf koomedii kana ilaaltanii eegga xumurtanii booddee kan biraa kan itti aanu ilaaluudhaaf paartii tokko hanga 7 waan jiruuf kana gadi tuqaafna jechuudha. Ishee kana iddee piroofaayilii kana gadi tuqaafna. Sana booddee akkana tuqaafna jechuudha. Achi booda bakka viidiyoo jedhu kana tuqna jechuudha. As kunuu bakka kana jechuudha. Akkanatti yeroo hoguu tuqxanu viidiyoowwan koomediiwwan tokko hanga dhumaatti argattu jechuudha. Kan feetan keessaa filattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaan laayik sheer gochuudhaan gara feesbuuka keessanitti illee sheer osoo nu gootanii ulfaadhaa jennaa. Kunoo bakka sheer jettu kana tuqxaniituyyuu kunoo bakka kana sheerii kana kunoo akkanatti fidaa. Sana booda kunoo misinjarri illee kunooti. Akkuma misinjarri kunooti. Waassaappiin illee kunooti. Nama 5 nama 10 iimoon illee kunooti. Iimoodhaan isa erguu dandeessu jechuudha kunoo. Haala kanaan sheer namatti gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo akkanatti hiriyoota tokkoof nam tokkoof gochuu nan danda'a jechuudha. Amma asirraani. Kanaaf akkasiin nu jabeessaa ulfaadhaa jiraadhaa umurii dheeraa nu jiraadhaa bakka jirtan maratti. Ammas immoo itti aansuudhaani koomediiwwan darban jechuudha. Bakka kana isiniif keenya jechuudha. Bakka kana tuqxanii seentanii argattu jechuudha. Bakka kana kunoo ishee kana ishee mataan si gadi galti tuqxu. Ishee inni akkana tuqxan kunoo koomedii as jala isiniif kaa'uu dandeenya jechuudha nuti. Liinkii isaa as jala keenya. Facebook keenya illee waan adda addaa Telegram keenya as jala keenya waan taaneef koomedicha gadi tuqxanii isa keessa jala argachuu dandeessu jechuudha.